garuu bu'a qabeessummaa fi oomishtummaa beeyladoota kanneen irraa argamu fooyyessuuf hojiileen qorannoo irratti hundaa'an bal'inaan hojjetamaa jiru. Instituutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti Giddugaleessi Qorannoo Qonna Adaamii Tulluu bu'a qabeessummaa fi oomishtummaa beeyladoota irraa argamu dabaluuf mala teknooloojiitiin fooyyessa sanyiin qorannoo irratti hundaa'an bal'inaan hojjetamaa jiru. Warra sanyii horii fooyyessuu kana keessatti sanyii horii fooyyessuudhaaf akkamitti fooyyessina kan jedhuuf qorannoo gaggeeffameen hojiin xiyyeeffannaan irratti hojjetamaatu jiru. Sanyii horii biyya keenyaa oomishtummaan gadi bu'aa ta'e kana sanyii horii biyya alaa oomisha aannanii guddaa kennuudhaan beekaman fakkeenyaaf Holstein Friesian kan jennuu fi Jersey breed, Simmental breed fi sanyii 5 biyya alaatii dhufanii sanyii biyya keenyaa wajjin walitti diqaalomsuudhaan bu'aa qabeessummaan isaanii waggoota dheeraadhaaf madaalamaa ture jechuudha. Sanaanis oomishaaf oomishtummaa sanyii horii biyya keenyaa fooyyessuudhaaf itti deemamaa jirra. Sunis yoo Rabbi jedhe waggaa tokkoon booda bu'aan isaa qonnaan bulaa bira bal'inaan ga'uun hin danda'amaa jechuudha. Saawwan aananii mala teknooloojiin giddugaleessa qorannoo kanaan diqaaloman oomishtummaa aananii fi fooniitiin olaanaa kan tahanii fi dhibee dandamachuu kan danda'anidha jedhameera. Sanyiin horii biyya keenyaa kun walitti makuun oomisha aannanii qofa utuu hin taane yoo akkasitti walitti diqaalomsinu sanyii horii sanarraa oomishtummaa aannanii isaa fudhanna. Horii kan keenyarraa immoo naannoo nu amma jirru haala qabiinsa qonnaan bulaatti kunuunfamuu kan danda'amu haala adaptation trait kan jira keessaa fudhanna. Adaptation trait qofa utuu hin taane sanyiin horii biyya keenyaa kun dhibee dandamachuu irratti sanyii horii biyya alaatii dhufan irra hin caalu jechuudha. Raada 100 gara giddugaleessa qorannoo qonna Adaamii Tulluutti finnee seeksi siimenitti fayyadamuudhaan yookiin immoo sanyii dhalaa uumuun isaa beekame yookiin mirkanaa'e fayyadamuudhaan teekinooloojii kana fayyadamnee raaddelii qofa kan irraa uumamu gochuudhaan yeroo ammaa kana hanqina raaddenii keessattuu warra aanan kennanii biyya keessatti jiru kana furmaata kennuudhaaf irratti hojjechuudhaaf as galanii jiru. Horiin kunniin yeroo naannoo Boranaatii bitamanii dhufan baay'ee huqqatoodha. Bonni akka baay'ee isaan miidhee horii baay'eetu biraa dhumee horii baay'ee miidhamaa ta'e feenee finnee raaddeen 100 finnee gaafa dhufanii dhumuudhaa akka ka'anii asitti garuu nyaata gaafa argatan kana fakkaatu. Fooyyessa sanyii saawwan aananii fi beeyladoota biroo irratti giddugaleessi qorannoo qonnaa hojjechaa jiru. Fedhiin qonnaan bultootaa yeroo gara yerootti akka dabalu taasiseera. Horii kanneen sanyii isaanii fooyyessuun dabalata. Nyaata isaanii oomishtummaa aananii fi foonii dabalan irrattis hojjetamaa jira. Margoonni kun akkuma asii ilaaltan iyyuu giddugaleessi qorannoo qonnaa Adaamii Tulluu naannoo gammoojjii keessa kan inni jiru. Agirookooloojiinsa gadi siqaadha. Warri as keessatti argitan kun hundi isaa naannoo gammoojjiitti ta'u jedhamee warra yaadamedha. Wantoota lafa baddaa irratti ta'an amma baay'een isaanii hin jiran as keessa. Yoo jiraatan iyyuu agirookooloojii wal fakkaataa keessatti hin ta'u jedhamee warra yaadamedha jechaadha kan as keessa jiru kun. Amma warri laablaabii, kaawopii, veechii maal jennee as keessatti yaamnu kun hundi isaanii iyyuu naannoo gammoojjii kanatti ni ta'u. Garuu hanqinni roobaa isaan waan mudatuu fi yeroo dheeraa tajaajiluu danda'an. Iddoo kana immoo jallisii yoo jiraate waggaa guutuu irraa oomisha argachuu hin dandeenya jechaadha. Bifa kanaatiin hongee kamiyyuu dandamachuu hin danda'amaa jechaadha. Giddugaleessi qorannoo kun hawaasa naannawaa keessatti argamu giddugaleessa taasifachuun hojii qorannoo bu'a qabeessummaa saawwan aananii fi horii foonii mirkaneessan irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Keessattuu saawwan sanyii Arsii jedhaman oomishtummaan isaanii gad aanaa ta'e saawwan aananii biyya alaa sanyii fooyya'aa ta'een mala teknooloojiitiin walitti diqaalomsuun oomishtummaan isaanii akka guddatuuf hojjechaa jira. Yeroo ammaa sababoota adda addaatiin hanqina lafa margaa mudachaa dhufee fi hongeedhaan miidhaa beeyladoota irra qaqqabu jalaa dandamachuuf horii xiqqaa bu'aa gaarii qaban horachuun barbaachisaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa faayidaa damee qonnaa irraa argamu guddisuuf misooma beeyladaa irratti tarkaanfii haaraa bocuun hojjechaa jira. Fi foonii irratti giddugaleessa qorannoo qonna Adaamii Tulluun hojjetamaa jiru. Karoora inisheetivii misooma beeyladaa irratti mootummaan qabatee hojjechaa jiru milkeessuu keessattis shoora olaanaa qaba.